Daawwattoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Kiyyaa Daayilii bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu. Oduu haarawaa yeroodhaaf qabannee dhiyaanne isin biraan geenya. Haga dhumaatti nu waliin turaa affeerraa keenya galatoomaa. Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa carraa gu'aa keessaa baasuun miidhaa akkamii geessisa? Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden xalayaa Koongireesii Ameerikaaf barreessaniin carraa daldala qaraxa irraa bilisa Afrikaan Growth and Opportunity Act AGOA jedhamu keessaa Itoophiyaa akka baasan beeksisan. Sagantaan AGOA kunis carraa daldalaa qaraxa irraa bilisaa Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saharaa gaditti argamaniif kenniteedha. Bakka buutuun waajjira daldalaa Yuunaayitid Isteets Kaatiriin Taay kibxata akka ibsanitti haalli siyaasaa fi rakkoo namummaa maalii Itoophiyaa fi Giinii keessa jiru bulchiinsa Joo Baayiden hedduu waan yaaddesseef tarkaanfiin kun biyyoota sadan irratti fudhatame. Akka ibsa bakka buutuu kanaatti mootummoonni biyyoota kanneenii ulaagaa ittiin carraa AGOA kana keessa turuuf tarkaanfii saffisaa yoo hin fudhatan ta'e guyyoota 60 dhufan keessatti carraa kana keessaa ni haqamu. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin murtee Yuunaayitid Isteets sagantaa AGOA kana keessaa ishee haquuf fudhate kanaan baay'ee gadduu ibsuun murtee kana bakka kaastuu fi carraaqqii Itoophiyaan nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf taasistu akka deeggartuuf gaafateera. Ibsa ministeerri daldalaa fi riijinaal intigireeshinii Itoophiyaa dhimmicha irratti kibxata galgala baaseen tarkaanfiiwwan akkasii kunis guddina diinagdee biyyattii keenya keessatti argame kun duubatti deebisuu fi dubartootaa fi daa'imman kan miidhuudha jedhe. Itti dabaluunis Itoophiyaan rakkoo fi dogongora uumame sirreessuudhaaf waan dandeessu gochuu itti fufti jechuun murteen kun amajjii 1/2022 irratti akka kaafamu gaafateera. Kanaafuu Yuunaayitid Isteets carraaqqii nuti nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf taasifnu akka nu gargaartuuf gaafanna malee humnoota finciltoota mootummaa karaa dimokiraatawaa ta'een filatame kuffisuuf yaalan dura dhaabbachuun keenyaaf uummata keenya akka hin adabne gaafanna jedheera ibsichi. Murteen Ameerikaa attamiin Itoophiyaa miidhuu danda'a? Tarkaanfiin Yuunaayitid Isteets kun jalqaba irratti hirmaannaa Itoophiyaan gabaa Ameerikaa keessaa qabdu akka haqamu gochuu dubbatu. Hayyuun diinagdee Dr. Guutuu Teessuu gabaa keessaa haqamte jechuun diinagdee keetiif sharafa biyya alaa argachuu keetiif abbootii qabeenya biyya alaa gara biyyatti dhufaniif industirii biyyattii keessa jiran irratti abbootii qabeenyaa biyya keessaas ta'ee alaa hirmaachuu irratti hudhaa jabaadha jedhan. Kanaaf kallattii investimentii fi hirmaannaa gabaatiin rakkoo fi daangaa hamaa Itoophiyaa irratti akka fidu Dr. Guutuun himaniiru. Madda sharafa biyya alaa ta'uun Itoophiyaaf akka tokkittiitti kan hafe ture AGOA akka ta'e eeruun Dr. Guutuun murteen kun argannaan sharafa biyya alaa kun caalaatti akka danqamu taasisa jedhu. Fakkeenyaaf warshaaleen yoo gabaa dhaban cufanii deemuun filannoo ta'uu akka danda'u eeruun kun ammoo carraa hojii biyya kan keessatti uumamu qormaata hamaa keessa galcha jedhan. Keessattuu bara carraa hojii argachuun rakkisaa ta'e kanatti warshaalee fi wiirtuuleen oomisha akkanaa gabaa Ameerikaa keessa ugguramuu jechuun carraa hojii biyya kanaa keessatti uumamu daran akka hammaatu yookiin gadi bu'u ni godha jedhu. Kana malees tarkaanfichi daldaltoota oomishaalee akka gogaa yookiin huccuu kanneen gabaa Ameerikaa irratti dhiyeessan irratti dhiibbaa olaanaa kan uumamu akka ta'e ibsaniiru. Walumaa galatti hojiiwwan diinagdee biyya kanaa irratti hudhaa cimaa fiduu waan danda'uudha jechuun Dr. Guutuun dhiibbaa tarkaanfiin kun qabaatu kan ibsan. Ameerikaan murtee kana dabarsuu isheen dura ji'oota gara 7 yookiin 8tiif sossodaachisaa akka turte akka himan Dr. Guutuun mootummaa Itoophiyaa murteen kun akka haqamuuf jecha waan hunda dhiisee gara mariitti dhufuusaa amanuun na yaaddessa jedhu. Miidhaa murteen kun geessisu salphisiisuufis mootummaan wanti inni gochuu danda'u wanti hedduun akka hin jirre ibsaniiru. Paarkiiwwan industirii Itoophiyaan qabdu keessatti dargaggoota miliyoona 1 ta'antu murtee Yuunaayitid Isteets kanaan carraa gabaa fi hojii dhabuun jireenyi isaanii rakkoo keessa gala. Itoophiyaan murteen kun jireenya dargaggoota miliyoonaan lakkaa'amanii miidha waan ta'eef Yuunaayitid Isteets murtee Itoophiyaa carraa kana keessaa baasuu akka hin fudhanne duulaa adda addaa gaggeessaa turte. Murteen kun dhimma mirga namoomaa sarbamee irratti hundaa'uun kan murteeffame waan ta'eef carraan deebi'anii AGOAatti makamuu wanta torbanoota yookiin ji'oota booda furamu osoo hin taane waggootii fudhachuu danda'a jedhu Dr. Guutuun. Yoo carraan kun argame Itoophiyaan miseensummaatti deebitullee
gabaa Ameerikaa keessatti deebitee bakka argachuuf yeroo dheeraa akka fudhachuu danda'us eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun labsiin yeroo muddamaa mana maree ministeerota Itoophiyaatiin kibxata 3/2/2021tti guutuu biyyattiitti labsames miidhaa dinagdee hedduu akka qabaatu kaasu Dr. Guutuun. Labsichis sochiilee oomisha biyyattii keessa jiran irratti dhiibbaa fiduu isaatiin alatti hawaasummaa irrattis dhiibbaa uumuu danda'a jedhan.